Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himamu. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu isaanii himameem. Obbo Battee Urgeessaa fi Gadaa Gabbisaa erga dhibee turuun qabamanii mana yaalaatti wal'aansaa jalqabanii booda obbo Kenneessaa Ayyaanaa dabalatee namoonni mana hidhaa keessa jiran haala yaaddessaa keessa akka jiran maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Galaan irraa gara Buraayyuu kan dabarfaman yoo ta'u hanga ammaatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Loltoonni mootummaan maqaa duula farra riphee lolaa jiruun Oromiyaa irratti bobbaasee ajjeechaa hidhaa fi reebicha lammiilee nagaa irratti raawwataa jiraachuun himamaati jira. Gochoonni hawaasa nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiru gochoota suukaneessoo yakka namoomaa fi waraanaa hordofsiisan akka ta'e odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqaboo ni mul'isa. Guyyoota sadan darban ajjeechaawwan hammeenyaan guutaman Shawaa Kabbaa Lixaa Aanaa Ammayyaa Shaggar Lixaa Amboo Gadda Doobbii fi godina Gujii Lixaa Aanaa Birbirsaa Koojawaa keessatti namoonni nagaa walumatti 12 ta'an loltoota mootummaan Oromiyaatti bobbaaseen ajjeefamuu ragaaleen suuraa fi odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork argatee ni mul'isa. Godina Shawaa Kabbaa Lixaa Aanaa Ammayyaa Ganda Ajoo Lixaa bakka Gamsoo jedhamutti dargaggoo Geetaachoo Tasfaayee Amboo Gadda Doobbii laga Daabbisitti namoonni eenyummaan isaanii ammaaf adda hin bahin afurii fi godina Gujii Lixaa Aanaa Birbirsaa Koojawaa keessatti obboleeyyan lama dabalatee namoonni bakka tokkotti humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiti jiru. Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guututti lola banamee lubbuu namootaa darbuu fi namoonni 11 ol madaa'uu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Lolli kun eegaluun isaa guyyaa 5 lakkoofsisuu kan himan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sababni lola kanaa ammallee ifa akka hin taane ta'us jiraattonni aanichaa hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii godaanaa jiraachuu dubbatu. Godina Harargee lamaan keessatti mootummaan Biltsiginna maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun sakattaa geggeessaa jiruun cinatti daboo qaamolee nageenya mootummaa Biltsiginnaa naannolee kan biroo waammachuun waraana uummata Oromoo irratti baneeti jira. Jiraattonni Aanaa Gooroo guutuu ganda ifaa fi niinnirraa OMN'if yaada kennan akka jedhanitti lolli kun humna addaa mootummaa naannoo Somaaleetiin kan adeemsifamaa jiru ta'us deeggarsa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun Biltsiginnaan Oromiyaa irratti labsitee ta'uu wantoonni mul'isan jiraachuu dubbatu. Dulli waraana mootummaan Adama waraana bilisummaa Oromootiif bobba'ee milkaa'uu hin danda'u jedhan qeerroon magaalaa Buraayyuu fi Sabbataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Waboo balleessuun hin danda'amu kan jedhu qeerroon magaalaa Sabbataa har'aa yaada isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kenneen dulli mootummaan taasisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessa malee laaffisuu hin danda'u jedha. Erga mootummaan maqaa opereeshinii farra riphee lolaatiin waraana bobbaasee jalqabeen humni waraana bilisummaa Oromoo dachaan dabaluun tarkaanfii ilaalessaa waraana Biltsiginnaa irratti fudhachaa jiraachuu ibsaniiru qeerroowwan Sabbataa. Qeerroon magaalaa Buraayyuu irraa OMN'if yaada kenne kan biraa immoo wayitaa waraana bilisummaa Oromoo humna cimsatee bakka iyyuu injifannoo gonfachaa jiru kanatti uummanni Oromoo waan danda'u waraana bilisummaa Oromoo tumsuu qaba jedhaniiti jiru. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo walleessuuf yeroo waraana Eertiraa fi humnoota Amaaraa hirmaachisee Oromiyaa irratti lola labsee jiru kanatti uummanni Oromoo tokkummaan kee waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba jedhan qeerroowwan Bahaa Oromiyaa irraa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif laatanii. Duulli labsame duula Oromiyaa dirree lolaa taasisuu fi duula duguggaa sanyiiti waan ta'eef Oromoon hundi kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhiyaan iddoo jiruun dammaqee tokkummaa fi wal hubannoon ka'ee falmachuu fi waraana bilisummaa Oromoo uummata isaaf dhaabbatee waboo cinaa dhaabbachuu akka qabus himaniiti jiru. Oromiyaa keessatti gama kaaniin humnoota finxaaliyyaa Amaaraa mootummaan bobbaaseen duulli weerara lafaa uummata irratti raawwatamaa jira. Gama kaaniin ajjeechaa hidhaa fi dararaan qaama mootummichaatiin uummata nagaa irratti raawwatame cimee itti fufee jira kan jedhan qeerroowwan kunneen yeroo kamuu caalaa yeroon kun kan uummanni Oromoo itti tokkomuu qabudha jedhaniiti jiru. Rakkoon saamicha attummaa fi ijaarsi gandummaa rakkoo hoggansi siyaasaa olaanaan diriirsan malee akka jedhamaa jiru rakkoo hojimaata godinootaa fi magaalotaa qofaa akka hin taane hirmaattonni gamaggama hojii Adaamatti taa'amee ibsaniiti jiru. Gamaggamni kun maqaa qorannoo raawwii hojii mootummaa fi paartii kurmaana sadaffaa jedhuun kan taa'amaa ture yoo ta'u qondaalonni Biltsiginnaa damee Oromiyaa olaanoon rakkoolee walxaxaa uummanni keessatti kufee jiruuf dabballoota giddu galeessaa gaafatama taasisuuf yaalaa turan jedhan maddeen kunneen. Keessattuu waltajjii kana geggeessaa kan turan obbo Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa rakkoolee walxaxaa yeroo ammaa mul'ataa jiran magaalotaa fi caasaalee garagadii irratti buusuudhaan ofii isaanii bilisa of baasuuf yaaluun hirmaattota irraa mormiin jabaan akka isaan mudate tahee jira jedhu maddeen keenya waltajjii kanarratti hirmaatanii. Magaalota keessatti hattummaan babal'atee jiraachuun saamicha lafaa fi qabeenya uummataa karaa ijaarsa neetworkii raawwatamaa jiraachuun rakkoo kenniinsa tajaajilaa fi ijaarsa gandummaa saamicha irratti hundaa'ee maddi isaa mataa paartii fi mootummaati jechuun dabballoonni waltajjii kanarratti hirmaatan saaxilaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufu turtii gaarii.